الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وبليجان كان يخبجمو في جالتهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الرواية الله ما تدري وبركاته. ولا لو أفان الرومو تكشف دبتشو أنا أفان كن يرو باي تنقر فميها في بودتي saniif afaan keenya babal'ifannee akka inni federaalaan bulu godhuudhaaf nutummaan oromoonni hundi bakka afaan keenya guddifnee gumii afaan keenyaa hara hundaanuu guddifnee cimsinee walaloodhaaf mammaaksan hundaa'u afaan oromoo afaan saba bal'aa godhuu qabna jenneeti walaloota akka isin dhiyeessinee amma walaloo teenya nu wajjin dhageeffadhaa gurra nutti deebisa. Afaan Oromoodha afaan saba bal'aa maqaa jijjiiranii nu moggaasan gaallaa. Raadiyoona cabsaa jedhanii wallaalaa dubbiin akkasii miti har'a ta'e faallaa afaan hojii ta'ee bulcha federaalaa afaan hojii ta'ee bulcha federaalaa. Kan afaan hin beekne baruudhaaf rakkataa hiree akka keenyaa eenyutu harkataa qorannoo gaggeessee nuuf fide furmaata. Mandiisa afaanii Sheek Bakrii Sabaloo seenaa yoom dagataa mandiisa afaanii Sheek Bakrii Sabaloo seenaa yoom dagataa. Gumii afaan keenyaa cimnee haa guddifnu weedduudhaaf walaloo sirbaas haa shubbifnu geerarsaaf mammaaksaa roorroo kafachiifnu geerarsaaf mammaaksaa roorroo kafachiifnu. Barree wal barsiifnee biyyaan haa guddifnu. Baay'inaan beekamaa hortee kush keessatti kana bira dabree addunyaa keessatti daangeffamaa hin qabu eessaaf eessatti. Baay'een ittiin boona kiyya ta'uusaatti baay'een ittiin boona kiyya ta'uusaatti. Himee fixuun ta'uu waa'een afaan kiyyaa asumatti hin dhaaba ani dubbii tiyya nagayaan naaf tura obboleeyyan kiyya nagayaan naaf tura obboleeyyan kiyya. Obboleeyyan kiyya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh qophiin teenya taarraa walaloon teenya asumarra dhumatti guyyaa biraa qophii tana wal fakkaattuun isinii dhiyeessinaa isin dhufna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.